Ashamaa harka fuunee akkam nagaa jirtu. Hordoftoonni koo hundi keessanuu yeroo dheeraaf isinirraa badee ture. Amma deebi'ee jira. Wanti ani badeefis YouTube kiyya kan isin beektan Oro MP4 kan jedhu kan duraa sun xiqqoo rakkoon irraa godhateetiin naaf dalaguu dide. Kanaaf isinirraa ture aappiilee garagaraa kan duraan isin barsiisaa ture akkasuma wantoota garagaraa isiniif gadhiisaa kan ture. Sababa xiqqoo tokkoon isinirraa badee yeroo baay'eedhaaf guyyoota muraasa yookaan ji'a tokkoof badee ture. Amma garuu YouTube san sirreeffachuu waan hin dandeenyeef YouTube haarawaa banadheetiin dhufee jira. Hundi keessanuu AbdiiTube kan jedhu YouTube haarawaa amma banadhee YouTube kana subscribe godhaa. Hundi keessanuu akka duraaniitti na hordofaa. Share godhaa waliif daddabarsaa. Kan duraa baay'ee na hordofaa turtanii baay'ee wajjin turree jira YouTube san irratti. Amma garuu isa ammaa kanarratti AbdiiTube kan jedhu kunoo AbdiiTube jedha. YouTube keessan keessa seentaniitiin AbdiiTube yoo jettanii barreessitan isiniif baasa jechuudha akkanumatti. AbdiiTube. Suuraa kiyyatu irra jira profaayiliin isaa. Baay'ee isin rakkisu. Okay, mee AbdiiTube. Kunoo isa kana jechuudha. AbdiiTube jettanii waggaa akkanatti barreessitan isiniif dhufa. San booda hundi keessanuu subscribe godhaa hordoftoonni koo. Akkuma duraanii aappiilee garagaraa wal barsiisuun wajjumaan turre jechuudha. Share godhaa naaf daddabarsaa hiriyoota keessanitti naaf himaa. YouTube duraa sun akka naaf hin dalagne YouTube haarawaa akka wanedha jechuudha. Galatoomaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu yeroo itti aanutti aappiilee garagaraatiin hanga walitti deebinuuf akkasuma viidiyoodhaan garagaraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan naaf tura.